Disi Abdulle namarreisa bakka garaan jaallatu dhiiroo yoo dhiiratenya milumoo nama geessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota daawwattoota keenya egaa akkam jirtan nagaa fayyaadha isin jechaadha egaa kun kan irraa isin tamsaa jiru miidiyaa keessan miidiyaa mooraa fuugiraa torbaantii yeroo takka kan isin biraan geenyu qophii afeeraa keessummaati egaa qophii tana keessatti keessummoota karaa istiidiyootiin akkasuma karaa iskaayipiitiin karaalee garaagaraatiin isin biraan kan geenyudha. Saniif egaa hamma sagantaa keenyaatti nu faana turtii gaarii isin jenna. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma harreen tana isiniif ibsu yaadatti yeroon fi sagantaa keenya jalqabnurratti kan arraan tana isiniif qabannee dhiyaannee keessummaan teenya tan arraa Aishaa Alii yookiin Aishaa Oromiyaa Alii tan jaamtudha egaa isidha qabannee dhufneeti jirra toora iskaayipii irratti argamti sujuudaan egaa kan isin biraan geenyu taana. Ga Aishaan isin eegaati jirti nutis gaafii garagaraati gaafanna Aishaa gaafiilee keessaafuu hanga jaha hanga afurii gaafal dura duubaan gaafanneeti kan isin biraan geenyu taana jechuudha. Keessaafuu akka dubartootaattis dubartoonni yeroo ammaa keessatti dubartoonni keenya shoorri isaan karaalee garagaraatiin roga hundaanuu bahachaa jiran maal fakkaataa wanchuu waa baay'ee dhagaa kan Aishaa wajjin ilaallu. Egaa Aishaa Alii dhaamsa keenya kabajee daawwattoonni miidiyaa mooraa fuugaa kallattiidhaan daawwachaatii jiranii dhaamsa keenya kabajee karaa iskaayipiitiin yeroo teetirraa illee nuuf qooddee nuuf argamu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifneetii si galatoomfanna. Mee Aishaa gamanumaan gaa yeroo teenyatti fayyadamuudhaaf keessaafuu mee haala yeroo ammaarraa kan waliin ilaallu taanaa haalli paartileen siyaasaa biyya teenya keessatti yeroo ammaa paartilee hedduudhaatu biyya teenya keessatti galaa jira. San keessa paartileen hundinuu yeroo biyya galanis ta'ee akkasuma yeroo biyya galanis ta'ee eega biyya galanillee hirmaannaan dubartoota paartilee siyaasaa keessatti paartilee siyaasaa Oromoo jechuudha. Isaan keessatti baay'inaan hin jiru. Mee kana akka dubartii Oromoo tokkotti dubartiin Oromoo siyaasarraayis qooda fudhachuu qabdi. Barbaachisaadha dubartii jechuun utubaadha utubaa jireenyaati. Dubartii jechuun hiikkaansi waa baay'eedhaan hiikuu dandeenya hanga inni ibsuu dandeenyu. Mee akka waliigalaatti paartilee siyaasaa Oromoo tana keessatti dubartoonni qoonni isaan qaban hedduu baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf akka paartii ODP yoo fudhannee achi keessatti hirmaannaan dubartootaa haga takka ni jira kan durarra fooyya'ee jira. Meeti akka dubartoota Oromoo takkatti hirmaannaan dubartootaa paartilee siyaasaa keessatti ammaan tana maaliif isaan keessatti hin hammannee jetteeti yaadda paartileen siyaasaa Oromoo kan biyyarraa galan yeroo biyyarraa galanis ta'ee eega biyya galanillee hirmaannaan dubartootaa baay'inaan isaan keessatti hin argamu. Kana mee akkam ilaalta akka dubartii Oromoo takkatti? Duraan dursee obbo Bayaanii fi akkasumas miidiyaa mooraa fuguug galatoomaa asirratti naaf eeruu keessanii. Gaafii deebisuudhaaf waa'ee hirmaannaa dubartii Oromoo laalchisee hirmaannaan dubartii Oromoo bakkuma hunda keessattuu haalaan xiqqaadha. Kun maaliif ta'e jennee akka hawaasattiif gaafachuu qabna. Waa'ee kanaatillee yeroo hedduu anaa fi waa hilloon ni xiyya. Waa'ee kanaatirraa hedduudha dubbanna. Dubartiin Oromoo jarmayootii siyaasaa keessatti qooda fudhachuu qabdi. Qoodallee ni qabdi. Qooda gurguddaa qabdi. Ammoo maaliif bakka mul'ata qabu kan akka hooggansaafatti as hin dhufnee kun if keessa deebinee wal gaafachuun nurra jira. Amma waa'ee hirmaannaa dubartii jarmayootii siyaasaa Oromoo keessatti yoo kan laallu tahe fakkeenyaaf jarmayoonni ODP waan kana tarkaanfii duraa fudhatee jira. Dubartii hedduudha hirmaachisee jira. Akkasumas bakka gurguddoo akka itti aantuu adde Xayyibaa Hasan faadhaaf kannanii jiran. Akkasumas dubartii Oromoo tan akka adde Caaltuu Saanii, adde Addanach, akkasumas adde Fariyaa. Dubartii Oromoo bikka akka manni keenya jirutti bikka qulfii bikka barbaachisaa irra jiranii jeetii yaada. Jarmayootii ODP keessatti. Amma wanni fakkeenya gaarii ta'uu danda'u jarmaya ODP keessatti kana jechuudha. Dubartii hirmaachisuu dubartii bakka dhiirtii malteen
dubartiin illeen akka maltuun arguu danda'u akka hawaasatti illee akka jaarmeetti illee akka ummatatti illee ODP'n kada kanaan waan gaariidha hojjettee jeetiin dubbachuu barbaada. Akkasumas jaarmeetiin siyaasaa biraatti illee fakkeenya irraa fudhachuu dandeessii jechuudha jaarmee ODP kana. Haa ta'u kun qofti gahaa miti. Gahaa miti. Maaliif gahaa miti yoo jette hireen uumama yookaan mirgi uumama dubartii fi dhiiraaf kenname wal qixaa. Dubartiin falmattee bakka san dhaquu hin qabdu. Akkuma dhiirti uumamaan siyaasaa kana keessa hirmaattee akkasumas hooggansatti ol dhuftu kanatti dubartiilleen akkasuma ta'uu qabdi jechuudha. Yoo dubartiin walakkaa ol jaarmee kana keessatti hooggansa qabdi. Ayyee Aisha galatoomii waa baay'eedha nu ibsite hedduu akkasii galatoomfannaa. Mee gama biraatiin ammas gaaffii itti aanu paartileen siyaasaa Oromoo hundinuu jechuudha akka walii galatti uummanni keenya kan daangaa irraa buqqaan hawaasni Oromoo lammiiwwan biyya keenyaa kan biyya alaatis ta'e kan biyya keessaatis ta'e yeroo inni fi lammiiwwan biyya keenyaa daangaa irraa buqqaan hawaasni keenya karaa garaagaraatiin gargaaraati ture. Hawaasuma Oromooti malee paartileen siyaasaa Oromoo baay'inaan dhaqanii hawaasa bira dhaabbachaa hin jiranii ijaanillee ilaalaa hin jiranii. Mee waa'ee kana akkamiin ilaaltaati hubannoo qabdurraa jechuudha. Paartileen siyaasaa Oromoo hin daawwannee jechuu hin dandeenyu uummata buqqa'ee Oromiyaa keessa faca'ee kana. Warri daawwatellee ni jira. Dhaqanii mooraa isaanitti dhaqanii laalanii naga gaafatanii waan barbaachisu cufa kennanii fi biraa deemanii jiranii jechuudha. Akkasumas warra qubsiifamellee bakka isaan qotanillee dhaqanii daawwatanii jajjabeessanii waan barbaachisu kennanii fi biraa deemanii jiranii jechuudha hangaan an argeerraa. Kun qoftiin dhagahaa miti. Haa ta'u paartiilee siyaasaa biyya alaatirraa galte hangana godhuun isaanii waan guddaadha ana biratti. Kun dirqama isaaniiti. Akka bakka uummata bu'anii dhaqanii dubbisuun haalaan barbaachisaadha. Haa ta'u itti gaafatamummaan guddaan eenyu bira jira? Mootummaa bira jira jechuudha. Mootummaa bira jira. Hoggayyuu mootummaan gaheen isii maali? Nagaya ummataatii fi fayyaa ummataa eeguudha jechuudha. Duraan dursee. Kun Oromoo fi Oromiyaa keessatti hin tahamne. Saba biraa keessatti akka gaaritti nageenyi isaanii hoggayyuu durfamee eegamaa jechuudha. Miila kana Baalee kibba baha Oromiyaa keessatti uummanni beelaan dhumaa jira. Daa'imman xixiqqoon tun beelti lafee isaanii babaastee akka malee gaddisaa jechuudha. Kun maaliif tahe? Silaa sabni biraa yoo amantanaa kana keessatti akkasi beelahee xayyaaraan fiiganii dhaqanii dubbisanii jechuudha. Waan barbaachisu cufa hunda godhaniifi jechuudha. Dhugaadha yaaddotiin akka fakkeenyaaf bulchaan Oromoo waan Oromoo taheef jecha dhaqee isaa yoo dhaqee saba isaatiif dirmate ilaalcha biraa keessa galuu ni dandahamaa waan ju'uutu jira yaanni. Dogongora guddaadha dogongora seenaati. Eega bulchaan Oromoo kun Dr. Abiyyi Ahmed reformist ja'amee addunyaa irratti faarfamaa dinqisiifamaa tahe maaliif jijjiiramni gadi fagoon kun yookaan reformistiin kun saba biraa qofaaf tahe saba Oromootiif maaliif tahuu dadhabe? Sabni kun saba wareegama ol aanaa kafalee bakka kana Dr. Abiyyi fi garee tiim lammaa ja'amu fidee jechuudha. Uummanni kun maaliif kabajaa dhabe? Maaliif gatii dhabe? Lubbuun ilmaan Oromoo akka malee rakisha taate uummata mootummaa ja'amu kana biratti akka malee nama gaddisiisa.
mootummaan itti gaafatamummaa guddaa qabdi ummata buqqa'e kana qubsiisuu irrattis amma baabilitti ummanni achi buqqa'e achi deebi'anii turan. Hogguu achi deebi'an waan akka hin jiru manni isaanii gubate manni barumsaa hin jiru manni kiliinikaa manni yaalaa hin jiru. Kana ammoo gargaarsa eenyutu itti iyyatama? Warra biyya alaa jiru itti iyyatama. Duraanillee dirqama gahee keenya akka hawaasa biyya alaa jirutti akka diasporaatti bahamuu qaba. Ummata ifii cinaa dhaabbachuun namarra jira. Yeroo biyya keessaa uummanni kunis gargaaramu hoggiyyuu maallaqa yookaan diinagdee biyya alaatti irraa dhufeen gargaaramaa jechuudha. Mootummaan osoo maal godhu jiru osoo baajenni jiru warri biyya alaa maallaqa baasee ummata san gargaara ummata san qubsiisa. Dura mootummaatu baasee ummata kana qubsiisee manas jaaree fi raashinas kennee fi ergasii dabalata ummanni biyya alaa gargaarsa godhuufii qaba. Kun dirqama hunda keenyaatti dirqama lammummaati. Baajanni hin jiruun waan hin fakkaanne. Baajanni ni jira. Bakka itti ramadamuutu bakka miti malee. Kumaan sinjee dursa waan fardii dalaganiiti ergasii waan fardii hin taanetti dhufanii jechuudha. Keessaa dura itti gaafatamummaa qabu itti gaafatamummaa ummataa fi itti gaafatamummaa seenaa jalaa kan hin baane jaarmaya ODP ja'aniin kanaa jechuudha. Jaarmini kun biyyaa fi mootummaa harkaa qabaa. Diinagdee fi waan barbaachisu cufa kan ummataaf oolchuu danda'u isaanii. Hatattamatti akkuma sabootii biraatiif waan kana hatattamatti irra oolchaniif ummata Oromootiif illee hatattamaan gargaarsi godhamuufii qabaa jechuudha. Hatattamaan maaliif kun lubbuu ilma namaati. Lubbuu daa'imman namaa daa'ima xixiqqoo hogguu akka malee nama boochisan dhugaa dubbachuudhaaf akka malee nama boochisan. Daa'ima xixiqqoo tana hogguu lafa isaanii babaatu dhugaa ijoollee meeqaatu kanaaf jecha dhumee jechuudha. Qaama goggogiinsarraa qilleensa san wajjin kun haala nama gaddisiisa namallee qaanfachiisa. Yeroo gaangadaa Oromoo jennutti hogguu ilmaan Oromoo xixiqqoon tun sababa beelaa dhuman haala nama gaddisiisa. Waan kana mootummaan itti gaafatamummaa guddaa waan qabuuf hatattamatti furmaata barbaachisu laatamuufii qabaa jeetii yaada akkasuma yaadaa jechuudha waa'ee bulchiinsa uummata Oromoo ilaalate. Eegala Toomii Aishaa kan hunda waliin kaasuu dandeef hanga ammaatti paartiin siyaasaa Oromoo dhaqanii qaama ilaalaa hin jiran hawaasa rakkachaa jiru kanaafiin kaasee garuu gaanutis gaagamumaan paartiin siyaasaa Oromoo dhaqanii hawaasa kana isiniif jirra jaaniini karaalee garaagaraatiin keessaafuu hawaasni keenya hawaasni Oromoo karaalee garaagaraatiin daangaalee Oromiyaa hundarraahuu yeroo ammaa beelaan weerara adda addaatiin saaxilamaatti jiran kanneen akka Walloo akkasuma Baaleen Harargeen karaalee garaagaraatiin kutaalee godinaalee Oromiyaa keessatti hin dhaabbanne jechuudha karaalee garaagaraatiin. Saniifiin kana kaasuu danda'e inni biraa ammas eenyuma kana ammas waraana bilisummaa Oromoo waboo summii nyaachifame waa'ee kana homeeti akkamiin ilaalta? Akka dubartii Oromoo tokkotti wanni kun kan amma eegalee miti yoo yaadatte fakkeenyaaf waggoottan ni yaadadhaa yeroon biyya ture keessatti Haramaya University mana barumsaa garagaraa keessatti wanni kun haariyaa miti jechuudha waan amma jalqabamee miti wanni kun durumarraa jira naannoo Oromiyaa keessa babal'achaa jira amma dhiyoo tanaas mana barumsaa Finfinnee keessaa tokko maqaasaa yaadadhu yalaa galee eenyuma kana amma kaleessa moodhiin gadde jechuudha summii nyaachifamanii barattoonni dhukkubsatan jecha odeeffannoo nu dhaqqabee jechuudha. Mee kana akkamiin ilaaltati waa'ee kana ilaalchisee? Waa'ee summii nyaachisuu waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee waan haalan fokkisaa haalan gaddisiisaati. Waraanni bilisummaa Oromoo koree teknikaatii fi abbootii gadaa hayyoota Oromoo mootummaa kana amaneeti qawwee isaanii lafa kaanii ummata Oromootii fi fedhii ummata Oromootiitu dursa jechuudhaan
lafa kaanii dhufanii ummata kana amananii dhufanii jechuudha. Dhiyoon tanallee lagaa nyaataa hindeessanii turan maaliif gaafiin teenya nuuf deebi'aan jirtu waan jiru. Mormii adda addaa kaasaa turan namni dhagee fi furmaata laateef deebii laateef hin jiru. Akkasumas bubbulee hunoo arra summii nyaachifamanii ja'an. Eenyuun nyaachisee maaliif nyaachifamanii kun hunda keenyaaf ifaadha. Haqa malee summii adawwii diina keetiifillee hin hawwitu. Waboo dhiisii waboo gaachana ummata Oromoo dhiisiiti. Ummata seenaa qabu ummata lubbuu isaanii ummata Oromootiif kana dhiisiiti. Diina keetiifillee hin hawwitu. Arra kanaatu irratti hojjetamee jechuudha ijoollee tana. Dhugaadha asiin durattillee barattoota Oromootti irrattillee waan akkanaa yuunivarsiitii garagaraa keessattillee hojjetamanii jiran. Amma miila kana dheengadda mana barnoota Jeneraal Waaqoo guutuu keessatti barattoonni summii nyaachifaman. Mee akka ilma namaa tokkotti maaltu nama dhagama hugguu obboleeyyan kee obboleetiin ta'e obboleessi kee hugguu summii nyaachifaman ja'an. An akka ilma namaa tokkotti haalan na gaddisiisa. Takkaatuun dhageenye waan akkanaa. Kuni maalirraa tahee to'ata gahaa qabaachuu dhabuudha. Amma mooraa xoolaayisan kan waboo kan taatu qaama sadii ja'an ijoolleen hugguu miidiyaa irratti dhaggeeffannu. Qaama agaazii kan federaalaa raayyaa ittisa biyyaa akkasumas poolisii Oromiyaatii waan jiru. Ijoolleen tun leenjii wanni fudhatamuu jirtu qaama sadeen kana keessattuu dabalamuu fi ammaaf ammoo maaliif barbaachise qaama sadeen kana qofaan to'atamuun an akka kiyyatti qaamni tokko nigaa. Qaamni tokkichi kunuu yoo to'ate namoonni biraa warri akka koree teknikaa yookaan qaama mootummaa keessarraa kan hadooddii ilma namaa qabu deebi'ee to'atamuu qaba. Keessaafuu mooraa waboon jirtu akka gaariitti to'atamuu qaba ture. Nama hadooddii ilma namaa qabu jechuudha. Maaliif na ja'a? Rakkoon tun waan walitti xaxamaa taateef jecha siyaasaanillee waan walitti hidhata qabduuf jecha ijoolleen tun haalaan to'atamtee tajaajilli bareedaan tajaajilli gaariin kennamee fi maaliif ijoolleen tun bosona keessaa galtee bara Oromoodhaaf sahaa turte. Iddoo ol aanaatu kennamuufii qaba ture jechuudha. Dhiiraa dubartiidhaan hugguu akkasii ciciisan hugguu akkasii gaggagaban miidiyaa irratti gulaaltu imimmaantu nama qaba. Imimmaantu nama qaba dhugaa. Wallahi hedduu nama gaddisiisa. An takka waan akkasii dhageetillee hin beeku dhaga'ullee hin barbaadu fuulduraafillee seenaa fattuu akkanaa akka wiifee Oromoo keessatti hin hojjetamneen hawwa. Rabbiin kadhadha akka waan akkanaa inuma siyaasa Oromoo keessatti akka hin hojjetamne waan fokkattuudha. Haa ta'u silaa ijoolleen tun matarra deemamanii maaliif hogga shakkiinuu jiraa miti bara opiidiyoon mootummaan sossobdeeti galchiti malee ijoollee tana waa godhuufi eega ja'ame maaliif waan kanaa mirkaneessanii hun osummii nyaachifaman silaa mootummaan ijoollee tana akka mootitti deemteeni ijoolleen tunis mirqaanaan fedhiidhaan hamileedhaan dabalamuu qaamotii sadeen kana keessatti qabdii jechuudha. Anamma kana booda akka kiyyatti waboon mana galtee irra faayidaa qabdii jechuudha. Mana galtee haala siyaasaa isii ilaaltee haala qabsoo ilaaltee waan barbaachisaa ta'e murteeffattee itti seenuudha. Malee mooraa san keessa teessee miidhamaa oon faayidaa isaaniifillee hin qabu akka sabattillee nuuf hin qabu faayidaa. Saniif summii nyaachifamuu isaanii ammallee mootummaan sirreessuu ni dandeessi. Ijoollee tana dhayxee bika mana yaalatti tajaajiltee waan isaan barbaachisu godhuufi ni dandeessi. Ammoo ammallee ija shakkii duraanii daran ammallee ija shakkiitiin ijoolleen mootummaa laaluu dandeessi jechuudha. Waan ilmi namaa namarratti hin hojjenneetu hojjetame. Maaliif hojjetame? Eenyu hojjetame? Maaltu hojjete? Adda baafamuu qaba. Mootummallee miti
investigate godhee qoratee adda baafatu. Qaamni biraa jiraachuu qaba waan kana investigate godhee adda baafachuudhaaf. Waan ummatotiif ifa ta'uu qabdi. Afaaniin qofa jijjiirama finna. Milkaa'ina Oromoo ummata guddaadha, ummata biyya jechuun haasaa kana irra deddeebi'aa osoo ta'in hojiidha barbaanna. Hojiidhaan mul'achuu. Hojiidhaan mul'atuu qaba. Haasawaan sobaa hojiidhaan saba biraa gargaaruu miti. Haasawaan hojiidhaan lachuudhaan uummanni Oromoo uummata biraa wajjin akka wal qixxaatuuf ijoolleen Oromoo qabsooyte biyya san keessatti dhugaan uummata Oromootiif ifa ta'uu qabdi. Afaaniin qofa jijjiirama finna. Milkaa'ina hawwina. Uummanni Oromoo uummata guddaadha, uummata biyya bulchu jechuun haasawa kana irra deddeebi'aa ooluu osoo hin ta'in hojiidha barbaanna. Hojiidhaan mul'achuu. Hojiidhaan mul'atuu qaba. Haasawaan nu sossobaa hojiidhaan saba biraa gargaaru miti. Haasawaan hojiidhaan lachuudhaan Oromoo uummata biraa wajjin akka wal qixxaatuuf ijoolleen Oromoo qabsooyte biyya san keessatti wargama ol aanaa kan kafale nuhi. Ammoo maqaa argatu kan milkaa'ina qabsoo tanaa itti argatu saba biraati. Sabni biraa Oromoo wajjin wal qixa. Maaliin akkasitti ilaalcha san keessa nu gochuu qaba. Akka sabni Oromoo saba biraa wajjin wal qixa tahee tajaajila wal qixaa argatu ta'uu nurra jira. Asirrattiin dhaaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kabajaa guddaa qaba. Bakka guddaa qaba. Saba Oromoo biratti rabbi kadhanaaf akka fayyaa guutuu rabbiin suuf rabbi haafiyu rabbi fayyisu waan isaanii hin dhotu hayni isaanii ammaa bahaa jira. Saniif walumaan laallagaa mootummalleen akka hatattamaan ijoollee sanatti dirmatee furmaata waara kennuuf hawwinaa jechuudha. Ayyaga Aisha Ali Oromia maka daawwattoota keenyaatiin guddinee sigara toffanamee xumurratti carraa siif hin kenna. Xumurratti daawwattoota miidiyaa mooraa Fuugiif akkasuma warroottan miidiyaa kana karaalee garaagaraatiin karaa dinagdeetiin karaalee humnaatiin miidiyaa kana bira dhaabbatanii amma miidiyaa mooraa Fuugaa amma waggaa takka geeti jira. Miidiyaan kun keessaafuu miidiyaa jechuun waan salphaadhaa miti. Bu'aa bahii meeqa keessa dabarreeti kan har'a sadarkaa irraa hin geenye. Mee atis daawwattoota miidiyaa mooraa Fuugiifis ta'ee hawaasa Oromoo warroottan miidiyaa kana daawwatan karaa Feesbuukiitiin, karaa Yuutuubiitiin, karaalee karaa garaatiin warreettan daawwataniif dhaamsa itti qabdu maali? Dhaamsi maayyee kan ani daawwattoota miidiyaa mooraa Fuugiif qabu. Miidiyaa mooraa Fuugug obbo Bayaan akkasumas gareen isa gargaartu miidiyaa kana guddisuudhaaf haalan carraaqii guddaa jiranii akka cinaa dhaabbannu akka jajjabeessinu karaa barbaachise hundaan akka cinaa dhaabbannu akka guddisnu Oromoon akka batti miidiyaa hedduudha isii barbaachisa. Saniif jecha haa jajjabeessinu miidiyaa mooraa Fuugug ijoollee as keessa hojjetus warra akka Bayaanii fi namoota waan kana gaggeessu haa jajjabeessinu. Kanaan dhaammadha. Anis akka nama tokkotti miidiyaa Oromoo hunda cinaan jira. Miidiyaa mooraa Fuugug haalaan isin galatoomfadha. Hedduun isin galatoomfadha. Nu jiraadha. Sagalee uummata Oromoo bakka dhokate cufa seenaa dhokate ni kan gannu baastan oduu barbaachisaa cufa akka yeroo nu dabarsitan akkuma haala amatti jirtu kanatti akka jajjabaattanii itti fuftan isin gaafanna. Guddaa galatoomaa gaa daawwattoota miidiyaa mooraa Fuugug gama kiyyaan an Aishaa Oromiyaa Aliiti nagaattiin isiniin jaa. Egaan daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamuu wajjin rantanaa gaazexeessituu Aishaa Ali wajjin taasifne har'aaf asumarratti xumurra. Inshallah yoo rabbi jeegaa qophii biraa afeerraa keessumaa kan biraatiin hamma walitti nuti hanga maatii isin keessummeessuudhaan kan isin wajjin ture an Bayaan Abduu Jaliilii gamanumaan gaa duratti dubbachuun ture
hordoftoota amantaa islaamaa anarraa jalqabee jechuudha. Hordoftoota amantaa islaamaa gideen egaa mataa hiyyaraa jalqabee hunduma keenyaanuu warra baranaa kan bare hedduu warra amatu akkana soomanuu rabbiin haa godhu keessaa wajjin ramadaanaa ni yaadadhama. I think guyyaa 14 guyyaa ati guyyaa 13 akkana guyyaa waa xiqqootu hafee jechuudha. Saniifuu ji'a kanaan ji'a milkii ji'a barakaa ji'a baatii guddoo ta'e jechuudha. Baatii kabajaa tanaan hundi keenyaanuu bagattiin nu gahee warra baranaa kan bare hedduu jenna. Akkasuma gaagaman miidiyaa mooraaf gis jechuudha. Yoo rabbi jee inshaallahu ta'ala soomana kana karaalee garaagaraatiin sagantaalee fatwaa akkasuma daawaalee garaagaraa akkasuma namootan garagaraa karaalee waa'ee soomana kana wal qabatee miidiyaa mooraaf gis karaalee garaagaraatiin simbiraan gahuudhaaf haaldureelee barbaachisaa xumuraati jira. Inshaallahu ta'ala hunda keenyaa baatii tanarraa warra bu'aa buufatu rabbi nu haa godhu jechaadha. Gara kiyyaangaa xumureetiin jira. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.